Sababoota namootni akka gaa'elatti hin seenne godhan. Qabxiin inni jalqabaa ulaagaa baay'isuudha. Namoonni baay'een ulaagaa waan baay'isaniif ulaagaa isaanii guutummaan guutuutti kan galmaan ga'u waan hin arganneef gaa'ila malee hafu. Waan hubachuun nuuf malu addunyaa kanarra dhibbaan dhibbatti ulaagaa keenya kan nuuf guutu hin jiru. Garuu namoota hirrina qaban lamatu walitti dhufuudhaan guutuu ta'anii argamu. Fakkeenyaaf bifa, hojjaa, sadarkaa barnootaa, amalaa fi kan kana fakkaatan. Qabxiin lammaffaan gaa'ila sodaachuu. Warri kun immoo odeeffannoo waa'ee gaa'ilaa dhaga'anii fi argan irraa hundaa'uun gaa'illi hundumtuu akkuma arganii fi dhaga'an se'u. Kanarraa kan ka'e gaa'ila irraa fagaatu. Akka odaatti hiddan jabaadha caayaa rakkataa taabala. Qabxiin sadaffaan ija jabina dhabuu. Namoonni kun sodaa nama jaallatan gaafachuu waan qabaniif nama jaallatan sana utuu hin gaafatiin hafu. Nama isaan jaallatan gaa'ila yeroo godhatu isaan garuu sababii sodaa isaanii gaa'ila hin dhaabbatiin hafu. Bultii qajeeloo fakkeenya taatu dadaffisa doon barayyuu wartu bultii kananii isini fataatu tola isiniif. Qabxiin afraffaan gaa'ila akka mana hidhaatti lakkaa'uu. Namoonni tokko tokko gaa'ila dhaabbachuun mirga ofii dhabuudha, kiyyootti of galchuudha jechuudhaan gaa'ila irraa fagaatu. Hawwinaanuu martu tola isiniif hawwinaanuu martu. Qabxiin shanaffaan ganamuu. Kun nama jaallatanii yeroo ganaman namni hundumtuu akka nama isa ganeetti kan lakkaa'anii fi lammaffaa miidhamuu hin barbaadu jechuudhaan gaa'ila irraa fagaatu. Hawwinaanuu martu tola isiniif hawwinaanuu martu. Qabxiin ja'affaan humna dhabuu. Warri kun gaa'ila dhaabbachuuf yeroon isaaniif mijatee osoo jiru sababii qarshii dhabuurraan kan ka'e gaa'ila osoo hin dhaabbatiin hafu. Bultii qajeeloo fakkeenya taatu dadaffisa doon barayyuu wartu bultii kananii isini fataatu tola isiniif. Qabxiin torbaffaan gaa'ila irraa waan biroof dursa kennu. Xiyyeeffannaan namoota kanaa gaa'ila osoo hin taane wantoota garaa garaa irraa waan ka'aniif isa barbaadan sana yeroo argatan gaa'ilatti seenuu barbaadu. Garuu akkaataa barbaadaniin waan hin arganneef gaa'ila malee hafu. Waan barbaadan argatanii gaa'ila barbaadan immoo dhabu. Fakkeenyaaf barnoota, qabeenya, maatii gargaaruu fa'i. Qabxiin 8ffaan gaa'ilaan dura shaakala walqunnamtii saalaa qabaachuu. Dhaloota kana keessatti rakkoo guddaan jiru gaa'ila dura walqunnamtii saalaa raawwachuun waan eeyyamame fakkaata. Namoonni cubbuu akkasii keessa seenan waan barbaadan tokko utuu gaa'ilatti hin seeniin waan argataniif gaa'ila Waaqayyo dhaabe irraa ni fagaatu. Namoonni akkasii amala namoota baay'ee waan arganiif tokkotti gammadanii jiraachuu hin danda'ani. Kanaafis gaa'ila malee hafu. Bultii qajeeloo fakkeenya taatu
dadaffisa doon baranyi wartu bultii kananii isini fataatu tola isiniif. Qabxiin inni saglaffaan ofitti amantaa dhabuu lack of confidence. Namoonni akkanaa ilaalcha waa'ee mataa isaaniif qaban gadi aanaa waan ta'eef ani gaa'ela dhaabbachuu hin danda'u yaada jedhu qabu. Hawwinaanu martu tola isiniif hawwinaanu martu. Qabxiin inni 10ffaa fi inni yaaddessaan homosexual. Namoonni akkanaa gaa'ela isa Waaqayyo dhaabe ni mormu, walqunnamtii saalaa wal fakkaataa ni deeggaru. Kanarraa kan ka'e gaa'ela isa Waaqayyo dhaabe ni mormu. Egaa maatiiwwan Oromiyaa kiyyaa qophiin har'aaf isinii qabannee dhiyaanne kanuma irratti raawwatti jecha yaada qabdaniif koomentii jalatti akka nu barreessan isin gaafachaa hanga dhuma qophii keenyaatti waan nu waliin turtaniif galatoomaa.